Addunyaan tun ganda gammachuu fi gaddi itti waltaraa keessummeessifamuudha. Rakkoon argamte hundi furmaatan dhabdu. Haati manaa Ibraahim Saarran ilman argadhuun eega abdii murtee gammachiifni Rabbi biraa isii dhufee ilmaan isii gammachiisan. Fasakkat wajhahaa waqaalat cajuuzun caqiim. Uf kabaltee dullattii tanatu dayaa jette. Yeroo garii rakkoo yoo dheerate waan furmaata argatun fakkaatu. Dheerinni halkanii bariin hanqatu. Halkan dheeratus bariin hin hafu. Mawruqul cajalii namni jedhamu. Dacawtu rabbii 20 sana. Rabbii kiyya waggaa 20 kadhe. Garuu waan san ufirratti qabataman argine ufi abdiin murre jedhe rahmatullahi alayhi. Karra Rabbii itti deddeebii dhadhaye. Abdii murtee biraan galiin Ibnu Mas'uud akkana jedha. Galaanni salphinaa gaafni inni nama liqimsu gaafa of dinqisiifatanii fi gaafa abdii muran jedhe.